السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبرتوتا بجالتمتوتا هردوتا أفران فاني شو ناف جرتني أنا سني فنجر أبوليس قيسن كني يوقن بتبيكم تيم ميديا إيسا أفران فاني شو جو كنو أسمع نسني بجراب توري بوبولي اترافي واوندا اتلالي وان إسن بوهرسو إسن gammachiisu yookaan isin kakaasu ka'umsa qaama keessan keessatti isiniif uumu akkasumatti sammuu keessan kan dhiphatee qofla dhabee qofla gubbaan isiniif dabalee kan hedduu isin gammachiisu yoom kana qofa hedduu waa'ee oromummaa kan barbaaddu yoo jiraatte as keessatti si barsiifna kana qofa osoo hin ta'in waan baay'ee baratta ammallee diraamaa kan biraa hojjechuu kan hamilee qabdu yoo jiraatte si hojii hirmaanna atis aartii nutis aartii wal qabna kan kufees waliif dhaabbanna achiin booda ergaan salaamtatti qabbanuutu yookaan tawwaa takka isin miine tan onneeti jaraa qaate tan bantuuti jetaate akkasuma yookaan furtuuti jetaate isin biraan gaddee booda kan gartee amantaan isaanii kan biraa taatelleen asumaan ashamaa harka fuunee isinin jaa achiin booda maali wanni ati irra qabattee dhuftu kan jettaniif wanni ati irra qabattee dhuftu maali kan jettaniif har'a waan addaa qabadhee isiniif dhufe akkasumatti ani obboleessa keessan Afran Fanii Show yookaan kan kiyya osoo hin ta'e YouTube kun kan waliin qabnu waan ta'eef mallattoo subscribe eegatu ta'in booda mallattoo notification kan fuuldura isaa jiru yookaan mallattoo beelii kana tuqaa mallattoo notification eegatu ta'in booda all kan jiru irra kaadha achiin booda wanni isin dabarsu yeroo dhiyootti isin biraan ga'a wanni ni arra qabadhee dhufe hedduu isin dhibbisni isin yaachisin jechuu kiyya obbolaa koo yookaan hordoftoota Afran Fanii Show akkanarraa yaaddootan akkanarraa dhiphattan hin barbaadu jechuudha waan isin dhibbisne dafeen isin dhaqqaba onneeti isin rakkoo buute hedduu kofaltanii goofata akka ajaa'ibaatti kan maali kan jettan kun walaloo addaa kan isiniif qopheessita walaloon kun mata dureen isaa wallaalummaa kan jedhudha jechuudha wallaalummaa taati nu goote dhibbee akka hamaa firraasi agarree barumsaatu falaa seenaa darbee yoo laalu waan akkaan garaa nama nyaatu kottaa meeyaa ummata of duuba haa ilaallu waan irraas dabarre tan durii irraa barree yoo of irraa agarree tan fuulduraaf itti yaana daandii qajeelaa ummanni muslimaa kottaa mee tokko taana tokkoomaa hamtuurraa wal dhoorkaa toltutti wal waamaa tokkoomaa hamtuurraa wal dhoorkaa toltutti wal yaamaa khayri dalagaddaa tan isin baaftu guyyaa qiyaamaa obboleessa keetiif tola oolii hamtuurraa dhoorkii toltutti yaame an kanaan siif dhaamaa yaa obbolaa muslimaa an kanaan siif dhaamaa yaa obbolaa muslimaa Okkee akkasumatti nu dhaggeeffachaa nu hordofaa asumaan itti fufaa walaloon keenya kan addaan dhaabbatu miti itti qixee itti dhumne isin biraan geenye isinilleen laayikii fi sheeriidhaan akka namni biraan geessan isin gaafanna akka ilillii birraatti diimattee bareeddee akka daaraa mukaatti anatti urgoote urgaan qaama keetti alaalaa nawaamee yaa burtukaan intalaa takkaas godhume morma kee jala seeneen funyaan sitti qabaa osoo hunda hafe naaf taate michuuto anaaf gammachuudha bareedduu kichuuto Maaliif na rukuttee dhiiga koo lolaaftaa silaana dhungattee onnee koo boojjitaa maaliif na rukuttee dhiiga koo lolaaftaa silaana dhungattee onnee koo boojjitaa jaalalaan godhamaa wanti fedhe hundi humna keessi arkee kossin dhiisu gondi burqaan jaalala koo dhiigatti geeddartee jaalalaan siif qabu dibbatti jijjiirte burqaa jaalala koo dhiigatti geeddartee jaalalaan siif qabu dibbatti jijjiirte. Dhiifamaaf kabajaaf jaalalaan viidiyoo kana laayikii fi sheer godhuu hin dagatinaa warreen nu daawwachaa jirtan akkasumatti akka hedduu itti gammaddan itti bohaartan isin beekna walaloo teenya akka itti gammaddan abdii irraa qabna laayikii godhuu hin dagatinaa sheer godhuullee hin dagatinaa kan nuuf haaree taatillee sabskiraayib godhe ookee. Wanti aragdee osoo deemu karaa ijaansi argaa ijaatiif qalbii na fuute uffata aadaa uffattee osoon ani hin beekin onnes na fuute.
yaadaaf qalbiin koo si faana galte osoo naaf hubatte ijaan nagarte haasawa namaa itti dhiifte naa wajji haasofte afaanii baafatte si jaalanaan jette afaanii baafatte si jaalanaan jette ati tiyya taate anaantu qaama tokko taane tan ambaa itti dhiifne teenya guddifanne Aadaa teenya uffannee goofarees filannee faayamnee boojinee abba garaa gubne akkasumatti warreen chaanala kana jala jirtan walaloo kanatti akka bohaartan abdii irraa qabna. Walaloon kun hedduu isin gammachiise nullee gammachiise akkasitti wanni isin nuun gammachiisu qabdan akka walaloo biraa dabalannee tana caaltu isinitti dhufnuuf yookaan fuuldura keessan dhaabbanne tana caaltu tan biraa tanaaf hedduun nu bira jira isin jechuu barbaanne. Akkasumatti isin garuu laayikii fi sheerii fi koomantii keessaniin nu bira dhaabbadha. Yaada qabdan koomantii jala nuuf kaaya. Rakkoo nutti gartee osoo hin beekin akkaan taatu akka maleen taatu dogongora as keessatti uumnes akka nuuf irra dabartan dhiifamaan isin gaafanna. Hamma walaloo dhufu yookaan diraamaa keenya kan itti aanutti nu faana tura. Hammasitti nagaan isiniif hawwaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Salaam.